Osoo kiiloo 4 keessa namni hin jiru jedhamee waraanni bilisummaa Oromoo fi faannoon hin seenan. Kaaba Itoophiyaa muddamni cimetti osoo waraanni ka'ee mootummaa Eertiraa wanti jedhamu hin jiraatu jedhan aangawaan olaanaa Itoophiyaa. Waraanni yoo ka'e dhiibbaan isaa Somaaliyaa hanga Kaartuum ni ga'a jechuun dubbatan. Kana kan jedhan kana dura waraana Itoophiyaa keessa ajajaa waraanaa kan turanii fi yeroo ammaa Keeniyaatti dippiloomatii olaanaa Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaadar Baacaa Dabaleedha. Dubbiin isaanii kun yeroo kaaba Itoophiyaatti muddamni cimetti dhagahame. Torbaanuma dura humnoota waraana mootummaa fi humnooti TPLF gidduu gama daangaa Suudaaniin walitti bu'iinsi dhalate ijaa fi gurra addunyaa seeneera. Walitti bu'iinsa kanarratti gama mootummaa Itoophiyaan wanti ifatti jedhame jiraachuu baatus TPLF haleellaa raawwateef mootummaa himate. Bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi Ahmad jalatti ministeera kan ta'an Dr. Abrahaam Balaay walitti bu'iinsi mudatuu mirkaneessanii TPLF lola bane jedhan. TPLF bakka durii hin jiru. Walitti bu'iinsa kana dura BBC Afaan Amaaraa waliin turtii kan taasisan Ambaasaadar Baacaa Dabalee TPLF waraanaaf qophaa'aa jira jedhanii dubbataniiru. Mootummaan federaalaa fi dhaabi bulchiinsa yeroo Tigraay waliigaltee Piretooriyaan hundaa'ee dhiibuun aangoo to'ate TPLF yeroo adda addaatti tokko sakaaniin lolan irratti banuuf jechuun himataa ture. TPLF humna wayyoo kan qabu yeroo waraana kaaba Itoophiyaa gara Dabra Siinaa yeroo deemaa ture sanadha. Yeroos meeshaa izii kaabaa argateera. Uummata of duuba hiriirseera. Meeshaawwan argateera. Deeggarsa dippiloomaasii addunyaa qaba. Awurooppaa fi warri kaanis isaan waliin turan. Mootummaan Itoophiyaa dhumateef jedhamee akkuma jawwee lafarra diriiranii turan yeroos humna sana qabatee ofirra deebi'e. Amma ilaali yeroos loltoota 270 qabaachuu danda'a. Amma 30 hin qabu. Amma ummanni san deeggaru jechuun himan. Aangawoonni Itoophiyaa dhaabi TPLF mootummaa Eertiraa kan yeroo ammaa bulchiinsa ministeera muummee Abiy waliin hariiroon isaa gaarii hin taane waliin hariiroo cimaa tolfate jedhu. Kaaba Itoophiyaatti waraanni deebi'ee eegala sodaan jedhu yeroo dabalaa dhufetti TPLF humnoota garaagaraa wajjin tokkummaa tolfachuu beekseera. Dura ta'an TPLF Dr. Darbatsiyoon Gabra Mikaa'el dhimma kana walgahii magaalaa Maqaleetti taasifame irratti dubbatan. Ta'us qaamoleen isaan tokkummaa waliin tolfanne jedhan qaamolee kan biyya alaa hammachuu fi dhiisuu wanti dubbatan hin jiru. Aangawoonni Itoophiyaa garuu Eertiraarra kan darbe TPLF duuba kan jiru Masriidha jechuun himatu. Ambaasaadar Baacaan turtii BBC waliin taasisaniin TPLF humna durii qabaachuus baatu kan isaan deeggartu Masriidha jechuun himatan. Garuu maddi maallaqaa isaanii Masriidha jechuun himan. Masriitu TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo tumsa. Itoophiyaa fi Masriin keessumaa ijaarsi dhaaromsaa Itoophiyaan ijaaraa turteen muddama yeroo dheeraa qabu. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy erga aangootti dhufee booda hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa fooyya'us dhimmi waliigaltee Piretooriyaa fi gaaffiin ulaa galaanaa immoo Eertiraa waliin dhibdee uume. Sababa kanaaf hariiroon Masrii fi Eertiraa cimaa hariiroon biyyoonni lamaan Finfinnee waliin qaban laafaa deeme. Aangawoonni Itoophiyaa Masriin dhaabbilee mootummaa Itoophiyaa mormuun qabsoo hidhannoo gaggeessan maallaqaan deeggarti jechuun Masrii himatu. Ambaasaadar Baacaan Masriin TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa jirti jechuunis himataniiru. Aangawoonni Itoophiyaa himannaa akkanaa yoo dhiyeessan haaraa miti. Ambaasaadar Baacaan Masriin dhaabbilee Itoophiyaa hunda TPLF waraana bilisummaa Oromoos ni deeggarti. Kuni Masriin waan ifatti dubbattedha. Miidiyaaleen Masrii hunduu kanuma dubbatu. Wanti Eertiraa waliin walitti deddeebi'aa godhan maaliree jechuun himu. Himannaa kanarratti gama waraana bilisummaa Oromoos ta'ee TPLF'n wanti jedhan hin beekamu. Itoophiyaan dhiibbaa dippiloomaasii Masrii irra aanuun hidhaaromsaa guddicha Itoophiyaa laga Abbaay irratti ijaarte waggoota 14 booda xumurteetti. Kunis ta'u Masriin deeggarsa pirezidaantii Tiraampiin hooggansa Itoophiyaa ijaarte keessatti hirmaachuu akka feetu dubbataa jirti. Gama kaaniin yeroo hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu laafee ture Masriin Somaaliyaa waliin hariiroo cimsatteetti. Humna nagaa kabachiisaa yeroo jalqabaaf Somaaliyaa kan ollaa Itoophiyaa taatetti seensuu akka feetu ibsaa turte. Ambaasaadar Baacaan Somaaliyaan bara 1990 facaate hangasitti abbaa kanaa hin jenneen. Amma erga hidha Abbaay xumuramee booda Somaaliyaatti nagaan kabachiise jechuun maaliif dhufe? Sababni isaa maali jechuun gaafatu. Ambaasaadar Baacaan waan naannicha keessa adeemaa jiru duuba Masriitu jira jedhu. Itoophiyaan ulaa galaanaatti ishee baasu cimsitee gaafataa jirti. Gaaffii ishee kana immoo Masrii fi Eertiraan ni mormu. Lola kanaan mootummaan Eertiraa hin jiraatu. Kaaba Itoophiyaatti mootummaa Itoophiyaa fi TPLF yookaan mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu walitti bu'iinsi ka'uu mala erga jedhamee sodaatamuu eegalee waggaa lamaaf adeema. Ambaasaadar Baacaan Eertiraan kan TPLF deeggartuuf yoo waraanni ka'e dirree waraanaa akka ittiin dhufne dirree waraanaa Tigraay keessa akka ta'uufidha jedhu. Karoorri Eertiraa kun garuu gowwummaadha jechuun busheessan. Akka yaada isaaniitti yoo lolli ka'e Tigraay dirree lolaa taati. Itoophiyaan buufata doonii Eertiraa ijarra buufatte. Buufata sab humnaan fudhachuuf fedhii akka hin qabne dubbatu Ambaasaadar Baacaan. Yoo lolli ka'e garuu mootummaan Suudaanii fi kan Eertiraa hin jiraatan jechuunis dubbataniiru. Suudaan ofiifuu waraana keessa jirti. Waraanni Itoophiyaa yeroo itti dhufu mootummaan Suudaan jedhamu kan RSF lolaa jiru ni bada. Sababni isaa mootummaa Itoophiyaa wajjin yoo lola bane mootummaan Itoophiyaa humna qabu hunda fayyadamee lolicha yeroo gabaabaatti xumuruu barbaada. Akka yeroo darbe lafarra argisaa wanti deemu amma hin jiru. Amma kan jiru teeknooloojiidha.
bara dahoo seentee dahoo qabattee loltuu miti. Yoo waraanni ka'e mootummaa Eertiraa wanti jedhamus hin jiraatu. Kuni beekamuu qaba. Callisee miti. Naannichatti mootummoonnis ji'oogiraafiin isaas ni jijjiirama. Kaaba Itoophiyaatti yoo waraanni ka'e dhiibbaan isaa cimaa fi mootummootaa fi daangaalee jijjiiruu akka malu dubbatan. Sochiin Tsimdoo jedhamu kaabatti ijaarame jedhan mariin akka furamu waamicha kan dhiyeessan Ambaasaadar Baacaan uummannis TPLF diduu akka qabus dhaamu. Waraanni kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu adeeme waliigaltee Pirootoriyaan dhukaasni akka dhaabbatu taasiseera. Ta'us tokko isa kaaniin cabsite jechuun walimatu. Ambaasaadar Baacaan waliigalteen kun kan rakkoo godhateef qaamni isaan ilaallanne dhimma kana keessa waan harka galfatee fi hooggantoonni buleeyyiin jiru. Isaan nagaa hin barbaadan. Karaa kamiinuu nagaa hin barbaadan. Yoo nagaan jiraate namoonni kun seeratti dhiyaatu. Isaan siyaasa booressu jechuun dubbatan. Sagantaa humnoota Tigraay hawaasatti makuu taasifameen kanneen hiikkatan lakkoofsi baay'ee akka hin taanes dubbatan. Meeshaa waraanaa gurguddoo osoo kennuu qabanii dabarsanii hin kennine. Kan kennanis isan hojjannedha jedhan. Dhoksanii amma kunoo taankii fi farra haleellaa qilleensaa agarsiisaa jiru miti. Kanaaf TPLF meeshaayyuu dabarsee hin kennine jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo fi faannoon kiiloo 4 hin seenan. Hidhattoota mootummaa federaalaa waliin waggoota muraasa darban lolaa jiran keessaa tokko waraana bilisummaa Oromoodha. Hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa sossaan kuni mootummaa waliin si'a 2 marii gaggeessanis waliigaltee irra gahuu hin dandeenye. Hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa keessa sossaanis humnoota federaalaa waliin walitti bu'uu itti fufaniiru. Hidhattoonni kun TPLF waliin tumsa ijaaran jechuun aangoonni mootummaa federaalaa himatu. Ambaasaadar Baacaan dhimma faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo yoo dubbatan osoo kiiloo 4 namni hin jiru jedhamee namni as ga'u hin jiru jechuun dubbatan. Warri faannoo walii isaaniiyyuu rakkoo keessa jiru. Humna Oromiyaa keessa jiru waraanni bilisummaa Oromoo saamicha yoo ta'e malee kan dhaabbatee lolu kan jijjiiramas fiduu miti. Kiiloon 4 osoo namni hin jiru jedhamee tokkoon isaaniiyyuu kiiloo 4 dhufanii hin qabatan. Faannoos ta'e waraana bilisummaa Oromoo asuu hin gahan. Humna isaas hin qaban. Wanti dhufanii godhanis hin jiru. Koottu kiiloon 4 banaadha osoo jettee hin dhufan. Kanaaf kuni haa hafu. Yoo maallaqa barbaadu ta'e mootummaa waliin mari'atanii mootummaan maallaqa haa kennuuf. Yoo gaaffii uummataa deebisuu ta'e immoo uummanni nu dhiisaa jedhee filannoodhaan agarsiiseera. Nagaa haa buusnu. Yoo nagaan hin dhufne wal fixuu yoo ta'e malee abalutu moo'ame wanti jedhamu hin jiru jedhan. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kana gammaatti subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Yaada Ambaasaadar Baacaan dabaleen kaasan kanarratti maal jettan isin? Yaada keessan koomentii keessatti nuuf qooda. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.